Inta bakka ni nama jallisan sa Daawwachu jirraani. Maal taphannaa jettee? maal ta'e? Koronaan jiru. Hin sodaatee rabbuma jira. Maal hin sodaanne? Yoo rabbi si haa qabu jedhe malee isaa ka'ee si qabu. Bina eegu. Dhugaa keetii rabbiin waa eegu. Ta'ullee garuu rabbiin nu eegu jennaan uf dagatu hin qabnu. Dhibee baay'ee ammatti addunyaa guutuu wallachiiste. Sirriidha. Sun immoo sirriidha. Rabbummaan tokkitti nu eegu malee dhibeen kun baay'ee nama sodaachisa. Yaa obboleeyyan tiyya hin sodaatina. Qabamtan jechuun hin duutanii miti rabbummaan nu eegu malee hin sodaatina. Guyyaa rabbi hin duute siin jedhe malee hin duutu. Sun immoo sirriidhaan beeka. Hagasuma nama qabee jechuun hagama nama dhukkubsan beektaa hagamta akka nama miidha. Dhukkubaa san sodaadda. Yaa obboleettii tiyya homaa sodaatan. Sodaanuu dhibee namatti taati isinitti taati wanta akka sodaatan rabbuma keessa qabaddaatiin nu fira ta'a. Ana sodaa duruu dhibee natti taate. Kanaafuu siin jedhaa bara yoo waa sodaatan sodaanuu dhibee namatti taati. Bolootti tiyya. Sojanni kun keenya dagannee bara lammata sirratti isinii deebisuu miidhanii. Nungaa'u. Yoo feetan isinii danfisa lammaffaa. Lammaffaa miti akka torbaata osoo naaf itti buna kan akka jaaladhu beektu. Akka torbaan jira sila. Ganda keenya jira ganda keessa hin jiru. Ganda keenya siin lakkaa'een beeku quluun dhuyinaanu. Nu bira yoo jabanaa dhuyina markajii guddaa saniin dhuyina. Ergaas dhufe jabanaa kana lakkaa'u eegalle. Kanaafuu siin jedha bara anuu quluu baradhe. Anuu waan quluu san baradhee fi yoo siin tanan nakkinetu waan karameellaa akka ijoollee xiqqaa san akka ijoollee daa'imaa xuuxuu na fakkaatti siin galu malee. Dhugaa akka jaalallee bara akkasuma na fakkaatti. Kanaafuu siin xixiqqoollee tana jiitamaa osoo dhugeen quufu. Amma dubbii dhiisii buna san nuu qicci kaa'uma xiqqoo sanitti illee taatu silaawuu waa nuu qubsi. Yaa tole ka akka biyya sanitti hin quufaan maganaa ofirraa murteessi hin jiru waan akkasii. Ati quruun baay'atusi? Ani jookii dhuguu beeka. Maaltu sun kalfisiisa? Homaayyuu ofii ati jette nu kalfisiise malee sumayyaa waan biraami. Arqaboon koronaan uummata fixaa jira. Namni tokko oona barbaacha dhufe ani hin jiru. Nara keessatti anillee atillee hin jiru. Akkana jiru. Barreessee jira asirratti namni tokko dhufee nu argatu hin jiru. Osoo nama waliin argina akkamiin adda jiraata? Nara keessatti dhibeen kun nama sodaachisee jira akka bara. Yoo si gaafatanis ulaa jalaan banii anillee hin jiru atillee hin jirtu jettan ulaa akka kun ola ta'eera akka lamuun bal'uura asitti mi'a. Amma barruun asirra jiru kun maal jedhu? Ani fi jaartiin tijallee yeroo muraasa waggoota muraasa hin jirru jira baruun. Akkamitti waan akkana kana jette? Hiriyoonni tiyya na bira dhufanii buna dhuguudhaaf akkamitti waan akkana kana jettan? Hai hiriyoottan tajaajilti wal agartanii? Wal argina eegaa ammayyuu buna dhugeetiin dhufu jira. Buna dhugee dhufee eessa dhuyi? Mana hiriyoottan tiyya deemetiin buna dhugee dhufe. Rigatti deemtee buna dhuyidha? Eegaa gaafa kaan jarattu na bira dhufu gaafa kaan natti bira dhaqeetiin dhuga buna. Eeganni nu fiddeetu. Hai mijaa maal ta'eesi? Maali mucattummaan akkana olii gad deddeemtee bashitaa fiddee dhibee uummanni hollatee yaadan hunqate isiin salphamatti deemtee gandarraa bunaan fiti. Maaluma jaarsuma akkana yoo sodaattu argeetiin hin beeku. Maali wanta kanallee akkana sodaatu? Inni sodaatan akka dhibeedhaan rabbiin isaa na kuchisiisu akkanaa jedhu. Dubartoonni silaa mana itti cufanii taa'u miti osoo harkaa miira jedhanii buna kanarraa nafanii akkamoo mootummaa fi uummanni mana keessan cufadhaati manaa yaa'ina ta'a jedhanii jarri akkamii miti osoo afaan jiraatu dirqiin kan cufan taate olii gad deemanii haasa'uu dhiisan. Amma akkamoo wal jaarsummaan seetuu wayii dhibee natti fidee dhufti nama birallee kanatti ofirraa dhugaa jira isiman natti fidee dhufu. Isiman nagaa laafata nama meeqonni jedhe nama meeqa ofirraa dhoorge akka namni tokko asii dhufnillee balleessu isima sana akkamitti mee harkaan miidhagee mana gatteessisa. Dibat apa yang ada bunaan punya san sini hamba paling kebaca ini nanti video. Yang mengenal yang itu pernah paling buku ini tapi buku juga sih tapi wayu saya sih wayu bersihkan. Mau cuma menambahnya
Mana tuh fitik fatai. Ati mau gandara gente. Tarta galtani jetani buna sini ufit gurdan. Bashita fidani nutru. Maali buna tu dhibee fida maal ta'u maa barsiisutaat. Akkamitti finne wal geetanii jetanii. Sanuwaan dho'aa dhugaa jedhanii fi bunni waa dho'aa dabar. Oo afkaan jeta ka ummata walitti wal geetanii afur waliin baafatan siinii takkitti qabate kun waliin ga'u siinii takkitti. Ati yoo immoo gattee tokko qaamni kan kee kun na shakkisiisa buutuu sitti afufan. Laati dhibee maka namaa kana sodaatan sumara bu'u sodaattee dhiistee hoo. Sharageeta lammata mana kana miila takka fuutee gabbaat taana mana kanatti si deebisu dhibee natti fidee turte mana kanatti akka poolisii dhibee qaama lammata si baatu taana. Deemu. Maali tuulaa kita akkam olumaa gad deemtan adeemtu kun natti qabu. Maali jaarsi akkana mataa na gargaaru shakkii koronaa jaan. Dhimma koronaa isaa oolu. Gabboo koronaa oseen koronaa waan maali hin jiru naa galuutu deebi'an. Yaa yaatitti jedhaani. Na dhageetta akkin jedhaa. Abu Sura kan. Abu Sura kurasaan akka ta'an daa'ima jedhe qullubbii adii jedhe walitti cafa bisirit ganama laata maan kaadha manam mul'achuu fudhatu qaba mana keessatti immoo kasiin jedhu dhageetta mana keessa olii gadi qabbaatiin deebiin. Uummata akka jira hoo qabee amma kana. Kuba kana mana irraa nu haa eegu malee nama takkaan bisaan jiru nama fixaa jira. Ati sodaatiin yoo rabbi na ije malee namatti hin dhufu yoo rabbiin saniin duutaa sin jee ammoo sirraa oolamtu garuu akkana cinqabdee kana qottee kana haala godhattee immoo alallah tokkochummaa rabbii qabaddu. Ayyee tolee jiraate tokkichummaa rabbii alallah hin jira ati maraafuu kan amma siin jedhe kan qullubbii daa'ima wal cafa qabu kan dagatiin keeti akkasii godhu ganama gizee hundaa maan kala mala fudhatu. Osoo waa nyaatee moo nyaatanii ganama bariisa osoo waan akka nyaate garaa fudhata. Deem. Akkasii kan asillee olii gadi hin bahin. Eeban eegalte dalagaan gandara deemanii buna dhuguun kana badde. Kana badde jammarte amma. Jammarte. Mukhtar, maal taate? Maal ta'e nutti cufe? Mukhtar? Haa? Akkin jedhu kanaaf olii gadi hin deemni siin jedhe tasoo daaqina irraa oolle manatti natti fiddamu kanaaf gandarra deemtee buna dhugu jedhe. Jidda? Maal sodaataa ooltate rabbuma sodaattu? Garuu dhibee kana waan hamtuu taate rabbillee nama sodaata. Dhibeen kun awwala yoo nama qabu nama haqqisiisa nama kufaasisa kokkee kana nama qaba ho'a namatti fidaa milikanni waan kana taateef saniif sodaaqee sitti cufe. Bakka kana kufaasisaa barri hin beeytaami. Ati maal yaaddeeti? Milikanni waan sirratti argameef. Milikkata homaatu hin qabu yaa kii homaa sodaati yaa Mukhtar kiyya harga laabanime. Habiibtiiti ati jibbeeti miti dhibee kana sodaadhe. Milikanni waan sirratti argamteef dhibeen tun akkanatti illee tarreessaniifi xiqqoo manaa osoo yaamu. Milikanni homaatu natti hin argamne akkanumaan sodaatee duraanii akkanumaan itti faddaan beeytaami maa. Rooma xaragee awwaarri faafunyeen na bu'aa itti faddaa haa homaan irra hin jiran. Duraanii irra sagalee na jijjiiramte milikanni lama sirratti argamte. Walaa obsi. Halo. Na dhageettanii dafaa koota. Manaaf lakkoofsaan isinii barreessa bakka isinii barreessatti dafaa koota jaartii xiyyaarratti milikanni dhibee argame milikanni dhibee lama. Maal haasaa bicaan kun akkam na godhu jira sila maal haasaa milikkata maaltu irratti argame? Daddafaatti koota miseechi amma isinii erga.
ما أساس الغرفة أنا ما برجع مي ما أنا ما حساي من الكتابات نرى أرجع مي ما أنا أتكلم كلامي يا دكتور أما ويتيتين كي أكمل ما جد Obboleettii yaa humaan sodaatiin dhibeen kun nama qabe jechuun nama jeesu miti. Nama qabe hunda ni jeesa jechuun miti. Kanaafuu wuxxeetiin kan kee waan takka hin qabu humaan shakkin. Humaan qabu? Humaan qabu. Garuu egaa mana adda baafannaa kana keessaa guyyaa 14 turte ati waan takka sirra hin jiru qulqulluudha humaan shakkin. Humaan irra hin jiru maa doktor? Galatoomi doktor. Gaafa si fuudhuu dhufne san si fi jaarsi keetis wajji galtan jechuudhaan kan ka'e isaas fuunee mana adda baafannaa guyyaa 14 san keessa isaas olnayne isallee akka waan wajji galtaniimi akka wattuqqii qabaatan jechuudhaaf shakkinee isaas ol galchine achi booda tanaaf inni amma mana adda baafannaa san keessa hin baane. Maaliif doktor? Inni isarratti dhibee rabbii isaa fayyisu malee vaayirasiin irratti argamtee jirti. Kanaaf naan sodaatiin ni fayyachaa. Doktor! Yaa Allah akkamitti isa qabde? Isa waan dhibeen qabdu yoo miti tolchuu feega qaama isaa kana guutuu kana sani. Dhibeen isa qabu miti ganda inni keessa galu waan dhuftu fakkaatu. Doktoroonni akkanaa kun sirrii miti laa irra deebii ilaale doktor. Homaa godhuu hin dandeenyu isarratti vaayirasiin argamee jira. Akkamitti inni bara feega? Of eeganiif naman dhiistu bar dhibeen. Yoo rabbi si fide ifeeguu miti oduu ifa waaltee'uu ofirraa dhorkuu hin dandeessu. Kanaafuu yoo mirraa keenni kan ifeeguu eegale. Samoonni naannoo isin qabdanii isin afittee san irraa of eeguu eegale inni. Dalagaan isaa maali? Inni hin naggaada meeshaa bittaa gurgurtaatu dalaga malee inni wanta akka hunda dalagu. Dalagaa yoom dhaabe? Yeroo manaan bahinaa jedhan san ka oduu dhageetiniitu yeroo sanin ofirraa dhaabe. Kanaafuu dhibeen isa qabdee egas booda ifeeguu jalqabe jechuudha. Doktor, akkasiire amma dubbaan akkamiin taa'ee doktor? Homaan sodaatiin obboleettii qabame jechuun du'e jechuun miti. Namni qabame hundi hin du'a jechuun miti. Guyyaan isaa ga'e immoo ni du'a. Ka guyyaan isaan ga'een ni fayya. Tanaaf du'aa mogodi ni fayya inshaallah. Inshaallah doktor akka afaan keetiin naan godhu rabbiin hin danda'a rabbiin giddiin qabu. Ati tanaafuu qaccallutti feegi harka keettis qulqulleeffadhu iddoo namni walitti baay'atus irraa fagaadhu. Waan hundaafuu abbaan sababa malee ifeegaa kan nama eegu rabbuma hangarumaan sidaama obboleettii. Inshaallah rabbiin dhibee tan addunyaa kanarraa nu haa balleessu rabbi yaati. Akkuma narraa sodaata ture inni ofii hin qabame. Dhugaa jette inni si shakkaa ture ifii qabame sareen ta'uufiin harkituu reettiidhaan eegee qaqqabadhu jettee. Doktor eegee